Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu har'aaf qabannee amma jalqabneerraa nu wajjin tura. Masiriin si'a lammataaf meeshaalee waraanaa gurguddoo gara Somaaliyaa galchite. Qondaaltonni Somaaliyaa doonii meeshaa waraanaa Masirii irraa yeroo simatan dooniin fe'umsaa waraana Masirii kaleessa fulbaana 22 2024 meeshaalee waraanaa gurguddoo fi misaa'elii farra xayyaara waraanaa fe'uu buufata doonii Moqodishootti buufachuun qondaalli Somaaliyaa beeksisan. Ministeerri ittisaa Somaaliyaa Aliyaa Abdul Qaadir Muhammad Nuur fuula X isaanii irratti dooniin meeshaa waraanaa fe'e kun buufata doonii Moqodishoo gahuu suuraa waliin mirkaneessaniiru. Abdul Qaadir barreeffama X isaanii irratti maxxansaniin Soomaaliyaan sadarkaa eenyuu waliin qunnamuuf eeyyama qaama biraa gaafattu dabareera jedhe. Dantaa mataa keenyaa ni beekna, michootaa fi diina keenya keessaa ni filanna jedhan. Bobbiin meeshaa waraanaa kun manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ugguree meeshaa waraanaa Soomaaliyaa irratti ka'ee ture muddee 2023 erga kaasee booda isa guddaa ta'uu gabaasni miidiyaalee biyyatti agarsiisa. Kunis qaama walii galtee tumsa waraana pirezidaantii Masirii Abdul Fattah Al-Siisii fi pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed gidduu irraa gahamee ta'uu ibsameera. Dhuma baatii hagayya xayyaaronni waraanaa Masirii C-130 jedhaman lama meeshaa waraanaa gurguddaa fe'anii buufata xayyaaraa idil addunyaa Aden Addee gahuu isaanii ni yaadatama. Adeemsi meeshaalee waraanaa fi loltoota gara Moqodishoo geessuu kun qaama adeemsa humnoota Masirii 10,000 ta'an Somaaliyaatti bobbaasuuf karoorfame keessaa tokko ta'uu ibsameera. Loltoonni Masirii gara Somaaliyaatti bobbaafaman kunneenis daangaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa irratti naannolee Geedoo, Hiraanii fi Baayii Beekolitti kan bobba'an ta'uu gabaafameera. Jalqaba bara 2024 Itoophiyaa fi Somaalilaandii walii galtee wal hubannaa ulaa galaanaa mallatteessuu isaanii hordofee Itoophiyaa fi Somaalee gidduu wal dhabdeen dabaleera. Soomaaliyaan walii galticha birmadummaa koo cabse jette. Bobbiin waraanaa Masirii gara Soomaaliyaatti taasisu Itoophiyaa fi Somaalilaandii irraa mormiin isa mudateera. Masiriin baatii hagayyaa keessaa meeshaalee waraanaa gara Moqodishoo ergitee guyyaa tokko booda ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen Itoophiyaan osoo qaamolee kaan naannicha tasgabbii dhabsiisuuf socho'aa jiranii callistee hin ilaaltu jechuun balaaleffatteerti. Mootummaan Itoophiyaa ergama ce'umsa nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa Somaaliyaatti bobba'e humna nagaa kabachiisaa biraan bakka buusuuf sochiin taasifamu balaadhaan kan guutame jechuun yaaddoo qabdu ibsiteerti. Soomaaliyaan ergamni ce'umsaa nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa hojii isaa muddee dhufu yeroo xumuru humna nagaa kabachiisaa bakka isaa buufamuu keessatti loltoonni Itoophiyaa hin hirmaatan jechuun ishee ni yaadatama. Oduun keenya ammaaf qabannee kanumaa hanga oduu biraatiin walitti deebinuuf nagaatti.